maqaan kiyya guutuun Makfiraa Nawwar Ussee. Dhalattuu Harargee lixaa magaalaa Cirootiin dhaladhee guddadhe. Biyya kana rakkoolee adda addaatiin biyyaa bahe. Biyya eegam bahee amma amata 4 deetan jiru. TikTokii irratti yeroo baay'ee ka beekamtu TikTokii yoom eegalte? Beekamtiin kiyya TikTokii irratti osoo hin ta'in Facebook irratti dura eegam biyyaa bahee amata akka ficina eegam biyya sana ture. Beekame amata sadii akkan amma amata 4 akkan Facebook eegan fayyadam. Facebook irratti beekamtiin kiyya dura waa'ee uumaan irratti beekamis waa'ee rakkoolee hawaasa keenya keessa jiru gama Facebookaatiin laayifii seenu dubbachuu ture. Duraan hin sodaadha ture laayifii seenu viidiyoodhaan poostii godhu ture. Viidiyoon ani poostii godhu sun namoonni hedduun akkana jajjabeessan agarraan sodaachaa kuma laayifii seeni waa'ee uummata kiyyaa osoo haasa'uutii gama TikTokiitti dabale. Haala barnoota keenyatti barnoota umuriin kee yeroo ga'u baratte moo kam haala barnootaa waan jiru barnootaa wal qabatee waan jiru isa booda immoo waan si mudatee waan jiru naa himime? Barnoota illee nama haaraan barnoota jaalatu barnoota kutaa 10tti hin dhaawi. Kutaan 10 immoo maatirika kufee osoo hin ta'in 10 fixeetiin 11tti dabre osoo hin baratin dhufe. Ayyee haalli keessa jirtu amma haala jiruu baqaatii jiruun baqaa gaa akka biyyaa yookiin immoo walaba taatee akka biyya keessa jiraattu firiidamii siin kennu yookiin walabummaa siin kennu haala kana keessatti akkamiin akka garaa keetti sochootee miidiyaa hawaasummaa irratti waan yaada kee dabarfachuu dandeessee keessaa gama TikTokiin haga kana warra bakka mijataa jiran caalaayyuu akkamitti haga kana hojjechuu dandeesse? Haalli sin rakkisne haalonni qormaatis sitti hin taane? Hedduu salphaa miti, hedduu ulfaataadha. Dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa kanarratti miidiyaa TikTok irratti uffannee gizee waa an akka fataa keessatti uffadhee reedee waa poostatu malee akkaataan itti viidiyoo sana dalaguuf hedduu takka ulfaata. Fakkeenyaaf yeroo hedduu mana hojiitti hin dabarta, hojiin hojjedha. Mana namaatiin dalagaa mana arabaa jechuudha. Guyyaa guutuu hojii hojjechaan oola. Gizee qaalittiin ala baatee ikiifaa hayyamsiiseetiin viidiyoo hojjedha. Isaan ani silaa boqonnaa qabu sana boqonnaa kiyyaaf bikka boqonnaa kiyyaaf saba kiyyaaf oolcheetiin viidiyoo takki laayifii seenee haasawa hedduu takka ulfaataadha dhugaa hedduu takka ulfaataadha akkasitti hojii yaadii guyyaa guutuu hojjechaa ooltaa mana arabaa jechuun namni beeku ni beeka hedduu ulfaataa hafuura hanqi isaan taasii kanan sun hafuura seetin bahu taasan immoo uummanni kiyyaa rakkoo keessaa waan jiru dirqama uummata kiyyaaf sagalee waan ta'uu qabuuf jee uummata kiyyaaf sagalee ta'a hedduu ulfaataadha haalli naan keessa jiru akkasitti viidiyoo hojjechuun xiqqishoo natti ulfaata. Qormaatis mudatu tokko haala jireenyarraa kan ka'u kaammatti natti himte ta'uu danda'a. Kabraa immoo miidiyaa hawaasummaa irrattiyyuu kontentii yookiin qabiyyee gadi dhiifamuun qormaati nama mudachuu danda'a. Akka garaa keetti itti fuftee hojjechuu dhiisuu dandeessaa miidiyaaleen seera ittiin bulmaata mataa isaanii qabaachuu danda'u. Gama Facebook isa ta'u gama TikTokiin gama kanaan chaalenjiin si mudate jira. Keessaafu gama TikTokiitiin namootni jibbaa Oromummaa qaban hedduutu jiran. Namootni sun gizee hedduu haamilee kiyya cabsuudhaaf ni yaalanii garuu na cabsuu hin dandeenye. Gizee hedduu akkaawuntii kiyya gama 14 akkaawuntii 14 jechuun salphaa miti. Keessaafu fooloora gurguddaa waliin na jalaa gubata. Gizee hedduu na jalaa gubanii guyyaa tokko akka tasaa osuma gubanii osuma gubatu osuma banadhu osoon abbii takka muriin nan banadhaan nama gubanii guyyaa tokko immoo silkii narratti cufan. Akka aappii TikTokii asirratti hin buune warri TikTokii jechuun maaliifi yoo riippoortiin nama tokko oguu 10 namni tokko oguu 10 seera isaanii sanitti himatanii silkii sun irratti cufanii. Akka aappiin silkii sana irratti hin hojjanneef baatii 6 TikTokii irraa dhabameen ture waa'ee sabaa achirratti hojjechuu hin turre yeroo sun dhugaa ana hedduu ulfaataa ture baatii 6 guutuu gama TikTokii waan akka hin hojjanne silkiin biyyas akka siimetti hojiin hojjedha silkiilee bitachuu
Niin danda'a ture gabboo hin dandeenye bikka hojii sanarraayi rakkisaadha. Akkasitti illee amma garuu banadheen ture arrabsuunis ni jira. Ani hamilee nan cabsu malee akka baqa miidiyaa kanarraa badduu takkatti na balleessuudhaaf waa hedduu arrabaanis bilbilaanis waa hedduu ja'ameetiin jira. Ammallee hamileen kiyya nan qabu waa hedduu keessa dabre ganallee keessan dabra jeetii yaada. Namoonni miidiyaa hawaasaa keessattuu TikTokii kana kan isaan fayyadamaniif waan gaariidhaaf yookiin waan hawaasa fayyaduuf osoo hin taane irra jireessi ittiin wal arrabsuu, ittiin amlee wal buusuu, ittiin wal qeequudhaa fi ati maaliif fayyadamta miidiyaa hawaasummaa kanaa? Keessattuu immoo ijoolleen biyya alaa jirtan gara Masrii jirtan kun karaa TikTokii fayyadamuun hawaasi akka wal tumsu, akka wal deeggaru jajjabeessuu kakaasuu kanarratti yeroo hojjettan fa'aa arginaa. Hongeedhaan rakkoo hongeetiin wal qabatee Tibbana Boorana keessatti mudataa jiru, rakkoo bakka garaagaraa buqqaatii uummata mudatu. Sanaaf namni akka waliif tumsu yeroo hojjettantu argama. Gama kanaan hirmaannaan kee maal fakkaataa? Haga ammaa waan milkoofte qabdaa fuulduraaf ammoo maal yaadde haala kanarratti? Wannan milkaa'e hedduutu jira. Maaliif uummata kiyyaaf gibeen sagalee ta'u sagaleen ani uummata kiyyaaf akka dhaqqabu godhu yeroo muraasa keessatti namoota kumaatamaan laallama namoota hedduutu dhaggeeffataa kan dhaggeeffatee hojiirra oolchus baay'eetu jira. Karaa kanaan ittiin milkaa'aa maaliif viidiyoon ani hojjedhu suni yoo hojjetee nama bira kan goote namni yeroo hedduu irratti hojjeta waan ta'eef ilaa ammaatillee waa hedduu gama kanaan akka fayyatti milkaa'ee jeetii yaada. Ijoolleen beekonni jiranii gama achii kan deemanii akka deeman ijoolleen godhees ni jiranii ammoo gana amma hin eegalle imala hin eegalle ni jiranii ijoollee akka saahibaa. Itti aansuudhaan immoo namoonni akka uummata keenya Booranaa bira dhaabbatanis sagalee ta'uun ture. Gargaarsas gama TikTokii kiyyaanis saahiboota kiyyaa waliin ta'ee akka akkaawuntii irratti maallaqa galchan sagalee ta'uu turre, maallaqas guuruu turre, maallaqa akka akkaawuntii irratti galchaniif waan akkana kana hojjetu jirra. Duraafillee qophiileen xumuree ni jiranii. Fakkeenyaaf naannoon baradheetti hanqinni laayibirarii ni argama. Dhalootaaf waan tokko godhee dabruun qaba jedhee laayibirarii ijaaruudhaaf qophii xumureetiin jira. Xumuree immoo waa bakka guddaa geessisee ni mul'isa jee waadaan hin gala. Ayyee ulfaadhu. Gama TikTokiin beekamtii yookiin faayidaan agas mara argamu maali? Deebi'ee immoo ati gama keetiin haga ammaa faayidaan argatte maal TikTokii irraa? Beekamtiin argatte immoo maali? Dorgommiin keessa galuuf deemtu wayii jira moo maaliin nama fayyada TikTokiin waan jedhu irraa naa himi? Akkasumas immoo waa'ee dhuunfaa kee. TikTokiin akka abbaan itti fayyadameetti namoonni irra hedduun arrabsuudhaan fayyadamanii waan adda addaatiin kan fayyadaman ni jira. Akka mataa kiyyatti immoo waan uummata kiyya tajaajiluu danda'u fakkiin waa'ee uummata kiyya irratti viidiyoo gabaabaa dalaydee viidiyoo gabaabaan sun namoonni 300 400 deeqaa muraasa keessatti ilaalan. Bakka biraarratti yoo aappiin akkasitti hin jiru waan akkana kanaafaa yoo waan gaggabaabaa hojjettee waan gorsaa waan saba jajjabeessuu waan namni takka ta'uu waan gandummaa balleessuu tokkummaa jabeessuu waan akkanaa kana yeroo irratti hojjettee nama bira ni gahaa namoonni hedduun ni dhaggeeffataa irrattis ni hojjetaman waan akkanaa kanarratti faayidaa qabu malee faayidaan dilas mara hin jiru TikTokii irratti. Yeroo darbe tokko maqaa kee kaasanii turaniyyuu dorgommii wayii keessa seentee beekamtii argattee oon maallaqa guddaa argattee waan akkasii namoonni dubbataa turan wanti sun maal ture? Taphadhee ture. Tapha sanarratti sadarkaa namoota hedduudhaan laalamuutti harkadhee fakkeenyaaf nama 67 laayifii gubbarratti taa'ee na laaluu ture isaa sanarratti taasaan taphata duratti. Sun immoo namoonni dilli suni tapha gaafan taphatu. Taphni sun ta'uma chaalenjii TikTok irratti namni waliin taphatu. Maal bu'aa qaba taphi sun taphii akkasii yookiin dorgommiin akkasii kun? Fakkeenyaaf ani bu'aa guddaa akkasii qabaatee osoo hin ta'in ana guyyaan sun guyyaa addaati. Namni 67 laalamu osoo hin ta'in namni 67 sun
bu'aan ani buuseerraa jechuun danda'a. Fakkeenyaaf tiktookii kiyyarratti gizee hedduu waa'ee sabaatiin hojjedha. Waa'ee tokkummaa, waa'ee walbummanni tokko ta'uu, waa'ee oromummaatiin haasa'u waan ta'eef rakkina uummata keenya keessaa waan gadhaabbadhee haasa'uuf namoonni sun jaalala anaaf qaban nagarsiisan. Isaaniif bu'aan ani uummata kiyyaaf gochuu ture san keessatti uummanni yommuu jaalala anaaf qabu garsiisan guyyaa san heddummaa isaanii na laaluudhaan giiftii adda addaa naaf kennuudhaan hamilee naaf ta'uu na jajjabeessu waan akkasii. Yeroo baay'ee tiktookii irratti wanti namoonni agarsiisan waan agasmara namuusa qabu natti hin fakkaatu. Namni hedduun nama hunda osoo hin taane keessumaa tiktookii kanarratti wantoonni mul'atan akka namni tiktookii baqatu fa'aa wantoonni nama godhan jiru. Namuusa keessaa ba'uun jira. Dubartoota fa'aa irratti mul'ata yeroo baay'ee kuni. Ati gama kanaan maal gorsitaa? Ofii keetii yoo akkamittiin mul'achuu barbaaddaa? Namuusi akkamitti eegamuu qaba jettaa? Safuu hawaasaa osoo hin cabsin miidiyaa hawaasaa fayyadamuun agam si biratti iddoo qaba? Namni gaafa dura tiktookii banatu maaliif akka banatu beekuu qaba. Tokkoffaa arrabsuu fi wanni safuu cabsu hedduutu jira. Wanni sun immoo bika guddaa nama geessu. Namni keenya gizee hedduu beekamtii argachuuf jecha namni nama yoo arrabsine beekamtii ni arganna jaanii waan yaadaniif. Garuu beekamtii osoo hin ta'in suni gabbuinsa. Namni beekamtii argatu yoo barbaade haala safuu Oromoo hin cabsin. Oromoon gada qabaa, sirna qabaa, safuu qaba Oromoon. Safuu Oromoo osoo hin cabsin waa hedduu hojjechuu hin danda'a. Garuu namoonni safuu Oromoo cabsaa waa hojjetan bika guddaa ga'uu hin danda'a. Yoo osoo safuu hin cabsinitti waan adda addaa dirqama waa'ee sabaa qofa haasa'uu qofa osoo hin ta'in waan nama gorsuufis jira. Waa'ee tokkummaa akkamitti namni diinagdee guddisuu danda'a. Akkamitti namni wal jabeessuu danda'a. Waan akkanaa waa hedduu jira waan hojjetamu. Waan akkanaa yoo hojjetan bareedaadha. Malee nama arrabsuun faayidaa hin qabu. Bika guddaas nama hin geessu. Oromoon tokko immoo safuu qabaachuu qaba. Oromoon jechuun nama safuu qabu, nama safuudhaan bulu waan ta'eef safuu yoo qabaatan malee yoo safuu hin qabaanne Oromoo jechuun ni ulfaata. Maaliif Oromoon gizee hedduu safuun akka malee Oromoo biratti bika guddaa qabdi. Sanumaafuu miidiyaan gizee hedduu nurratti fayyadama malee nuti itti fayyadamaa hin jirru. Sanumaafuu miidiyaan osoo nuti hin fayyadamin akka itti fayyadamu beekuu qabna jeetu yaada. Yeroo baay'ee ijoolleen shamarranii keenya ija jabaatanii waan hawaasa keessa jiru qabiyyee ergaa dabarsuu danda'u akka kee miidiyaa hawaasummaa irratti ba'anii hin dubbatanii ija laafuu yookiin immoo ofitti amanamummaan aga kana hin jiru. Ati immoo dubartiin jabduu akka taate agarsiifteetta. Waan kamiyyuu ba'anii dubbachuu akka danda'an, ergaa barbaadan miidiyaa kamirratti dabarfachuu akka danda'an fakkeenya taate agarsiisaa jirta. Gama kanaan mee dhaamsa dabarsitu maali? Jabina dubartootaa dirree kam keessatti iyyuu galanii bu'a qabeessa ta'uu akka danda'an gochuu keessatti dhaamsa dabarsitu qabda? Dubartoonni Oromoodha. Kanarra jajjabduu baay'eetu jira. Dubartiin akka dubartitti sammuu guddaa qabdi. Sammuu malaan jiraachuu, mala gizee siin jiru waan takka sirreessitee jiraachuu, karaa qabsoottis yoo dhufne waa hedduu tolchuu dandeessi dubartiin. Dubartiin ija laafti. Sababa saniif miidiyaa irratti hin baane. Sanumaafuu carraa kana dubartoonni keenya jajjaboo gabbaanii dandeettii isaanii fiilma hojjechuu danda'an, fakkeenyaaf koomeedii ta'uu danda'an, waa hedduu hojjechuu danda'an. Dandeettii akkasii osoo qabanii miidiyaa kanarra yoo gabbaane namni maal jaa waan jaamutu gizee hedduu dubartii keenya mana keessatti hambisaa jechuudha. Dubartoonni keenya gabbaanii wanna hundarratti sooshaal miidiyaa irratti wanna hundarratti dubartiin Oromoo gabbaatee fayyadamuu qabdi. Sodaachuu hin qabdu, sodaa dhiisuu qabdi. Sodaa keessa safuudha jenna. Safuu keenya eeggachaa miidiyaa irratti waa hedduu hojjechuun akka danda'amu gama tiktookii dhufanii ilaaluu danda'anii asumaan. Fuulduratti maali karoorri kee gurguddaan amma tiktookii kanarratti itti fuudhamoo mana namaa akka hojjettu sanarratti tiktookii miidiyaa hawaasummaarra akka hojjettu natti himtee jirta. Waan barnoota kee waan kaayyoo sila duraan jette sana hawaasa bakka dhalattee sana deebitee gargaaruudhaaf akkamitti of cimsuu qabdaa? Karoorri kee gara fuulduraa maali? Karoorri kiyya baay'eedha. Bikkan itti dhaladhee akkuma siin jee bikka sanii osoo hin ta'in waliin aan godhu sun Oromoodhaaf
jeeti yaada namni bikka raakee biroo eegatolchee bikka biraa tolchuu danda'a jeewwan yaaduu fi sanumaafuu Oromiyaa keessa kutaalee hundattuu waan takka dhadhaabuun barbaada. Garuu kanaaf barumsi na barbaachisa. Dirqama immoo biyya baqattummaa keessaa bahuun barbaada. Ammas garuu carraas kun saraa ilaama namni dubbitee hin jiru harkachuu hin dandeenye siraan harkadhee biyyaan itti barachuu danda'u. Maaliif biyya tana yoo barniin baradheetti hojjechuu hin dandeessu. Dirqama immoo barachuudhaan maallaqaa itti barbaachisa. Yoo barachuu hin dandeenye immoo daleedee jiraachuu qofaatti barbaachisa biyya kana keessatti. Carraa biyya alaa bahuu yoo hin harkadhe saba kiyyaa bu'aa hedduu hojjechuu hin danda'amu.